Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka jireenya biyyaa tooftaa yookaan immoo ogummaa kan jedhuu fi deebisee meeshaa kana waan isaa adda isinii baasuufanii jechuudha kanan dhufee waa'ee algaa kanaatti fi kichiin kaabinee kanaatti irraa dubbachuun dura viidiyoo tan laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinaala keenya faaroo taatanii irrattan sabiskiraabii godhummaatii keenya taachuun gaman manaffeerraa kooti egaa ka maalidha jechuu dandeessan meeshaan kun lama bichaadha waan ta'eef waan dinqii wayii tan asitti dubbachuu barbaade jechuudha asumaan barumsaadha. Egaa yeroo darbee ijoollee waan baay'ee na gaafachaa turtanii asuma keessatti isiniif dubbadha waa'ee meeshaa kana dubbachuu baay'ee waa'ee algaa kanaatiin gizeen dubbadhu algaan kun baay'ee bareeda kaameeraadha kaasiniin jedheetoo jira akka laalaa hirtan asiis saaxiniidha. Karaa fuulduraa kanaan jechuudha yookaan immoo mataa duraanillee akka saaxiniitti qaba achi cufama keessattuyyuu karri mataa duraa suni waan barbaadan waan icciitiin namni kan beekuu hin dandeenye achi keessa kaawwamuu danda'a. Kara gadii immoo meeshaalee ofii itti fayyadamtan waan akka wantoota kan maqaa dhahamuu hin dandeenye baay'een achi keessa galfachuu hin danda'ama. Walumaa galatti meetirika 50dha algaan kun meetirika 50 komodiinaa lamaa fi saaxinii isaa qabatee jira jechuudha. Gatii isaa naan jechuu dandeessan baay'ee gatii ani gatii jiilan qabajo ifa manaa godha gatii ayyaantummaa nutti mudidde wottan natti dalaluu hin dandeessu as keessatti dhugaa dubbachuuf jechuudhaani meeshaa barreen gaddaa fuudhe wajjiniin hagam akka kisaaraa jiran hagam akka kisaaraa argaa jirru anatu iyyuu beeka jechuudha kana nama nubatu ijoolleen keenya nama nubattan baay'iftaniitu jechuudha maalinni qarshii baastan kana laaltan malee hagam akka dachaa namarraa ba'uun laaltan asuma keessatti meeshaa gaafa galfattan firoonni adda addaa dhufee gaafa koomentii isinii kennu ofii jaalattanii ofii filattanii isin malee firoota keessanii miti meeshaa kana kan isinii filatte kan dadhabe isin malee firoota keessanii miti kan dadhabe isin malee hiriyoota keessanii miti erga hojjisiistanii galtanii erga ofii keessanii meeshaa keenya ishoo ettanii jaalattanii na eebbistanii deebitanii namoonni adda addaa meeshaa galchine jedhee gaafa kara keessan dhufu yaada adda addaa isinii kennu isinillee dhuftanii yaada adda addaa naa kennuu hin dandeessan wanni tokko rakkoo qabaate taana saa 24 keessatti isinirraa ni fuuna meeshaa jedhee tan dubbadheen ture jechuudha. Ammas taanaan dhuguma meeshaan hojii keenya irratti meeshaa isin ergattan rakkoo tokko qabaate taanaan mas'uulummaa yookaan itti gaafatamummaa fudhadhee saa 24 keessatti yookaan makiinaa fe'ee jiru fe'ee deebisanitti naa deebisuu ni dandeessu. Ji'a tokko ji'a lamaan booda firoonni fe'ee dhaqee koomentii kennee kan mana abaluu akkas jira keessammaa akkana jira erga jedheen booda koonfideensii mataa keessanii dhabuudhaan dhuftanii na dubbisuuf nama keessummeessuun baay'ee rakkisa kanarratti maaliif ji'a tokko ji'a lama irra ciisanii akkas ta'anii erga dhufaniin booda namni dhufee waan koomentii adda addaa sanii kennu hin qabu jaalattanii filattanii hojjisiifattan mana kiyya wajjin hin deemettanii jaalattanii hojjisiifattanii namoonni maali isin ikkoo akka geemii namni isin taphachuu hin qabu. Ofitti buluu qabdu malee jechuudha. Isa kanumarratti goolaba. Waa'ee kichiin kaabinee kanaa tan dubbadha. Kichiin kaabinee tana meeshaa gubbaa goonee waraabne. Abbichi kichiin kaabinee tanaan dura biiffee jalaa hojjisiifatee ture jechuudha. Ishii irratti kichiin kaabinee hojjisiifate. Yeroo baay'ee biiffee jalaa gubbaa irratti nuti maal goona nuuroo bazadee jedhan sanidha. Jireenya yookaan malaan jedhamu sanidha jechuudha. Nama biyya keessattiidha. Maaliif biiffee irratti kontiroolidha yeroo baay'ee nu kan hojjisiisnu inni garuu kichiin kaabinee hojjisiise maaliif asitti sahaanii bakka daraddaran goosifate asiin immoo cufanaa isaa gubbaarra meeshaa ofii godhata. Baay'ee yeroo baay'ee biiffee saalooniidhaaf barbaachisa malee kichiinii keessatti kontirool biiffeen hin barbaachisu. Mana kana kichiiniidhaaf kan biiffee ishii jalaa tan hojjisiifate abbaa suni biyya keessa gaafa jiran meeshaa baay'ee nama rakkisa kan meeshaa akka barbaadan bakka tokkotti meeshaa 200 meeshaa 100 akkas hojjisiisuun jechuun isiniin jedheera maankaa bituun nama dhiba. Namni kun qaatadha kan biiffee jalaa hojjisiise bara kana immoo biiffee gubbaarraa tan hojjisiise yookaan kichiin kaabinee tan hojjisiise jechuudha. Baay'ee ulfaata. Saniinuu nama biizinasii dhuunfaa mataa ofii qabuudha malee biyya keessatti miti meeshaa hojjisiisuu miti. Miti hojii tokkoon hojjetaa mootummaa ta'ee waan akkasii ta'ee tanan birrii argadheetoo kana hojjisiifadha jechuun baay'ee ulfaata. Isiniin jedhee jira guyyaa guyyaadhaan wanni hunduu dabalaa deeman malee wanti qannasu tokko homtuu hin jiru. Akkasitti ilaalaa jirtan isin wantoonni adda addaa bakka akkanaa akkana jira. Amma meeshaa yeroo darbe ani waan anjiila qaba jedhee isiniin hime biddilibsii kan akka minxaafiiwwanii ijoolletti gatii himeetan turanii ji'a lamaan booda ka'anii dhufanii minxaafii san nuu bitinaan jedhan. Gaafa naqeetoo gaafadhu
kan dhibba jaha dabalee jira kan dhibba shan dabalee jira kuni namaanillee walitti na buusa already gatii nan gaafatina gatii gaafattan taanan har'a gaafattanii boru birrii galfadhaa isiniifan bita ji'a tokko ji'a lamaan booda dhuftanii gaafattan qoramaan jira dhugaa akka waadhani araba kiyya lama dubbadhee wayii fakkaata ji'a lamaan ji'a sadiin ji'a tokkoon booda gaafa dhuftan maaliif isaan meeshaa yoo har'a galchan ta'e kan galcha sangatii sitti himu malee kan kaleessaa sanii miti kan namatti himan gaafa bituu dhaqxu jechuudha. Kun baay'ee rakkisaadha. Amma biyya keessatti qaranni hin jira. Caanyii fi waraajitu jira. Meeshaa irratti vaatii ba'utu jira. Namni guyyaa guyyaadhaan waan hunduu bitaatti galeera. Kanarratti immoo sirratti dabalan dirqama waan ta'eef jechuudha. Meeshaa yeroo darbe na gaafattaniin gaafa ergitan baay'een qorama. Kanaaf ani yeroo baay'ee yoo isin meeshaan meeqan jira jettanii na gaafattan baay'een sodaadha jechuudha dubbachuudha. Maaliif gaafan bituu dhaqu saniin argadhu waan ta'eef isiniin jedha. Deebistanii immoo miidiyaa irraa kan viidiyoo waggaa lama dura gaafa viidiyoo nama tokko miidiyaa gadhuqtan ji'a meeqa erga kan lakkifame guyyaa meeqa erga kan lakkifame waggaa meeqa erga kan lakkifame jedhaati ilaala. Amma fakkeenyaaf viidiyoo ijoollee Amaaraa jalaa yeroo baay'ee ijoolleen natti ergitu viidiyoo waggaa lamaan dura viidiyoo waggaa tokko dura iskiriinshoot godhanii gatiin isaa gaafa san dubbatu. Kanaan jira gaafa naan jettan nan dirqama deemee meeshaa san gaafachuu gaafan gaafadhu hardii fi samii addaaf fagaateera jechuudha. Viidiyoo illee cheek godha yoo viidiyoo laaltan kan ijoollee keenyas haa ta'u jechuudha. Gaafa viidiyoo laaltan cheek godha ji'a meeqa guyyaa meeqa torbee meeqa erga kan lakkifame min teechisa yuutuubiin ji'oota keessa kan lakkifame guyyaa kan lakkifame waggaa yoo ta'e waggaa. Akkasitti teechisa waan ta'eef jala seenatii dura viidiyoo laaltanii yoo kaatan guyyaa meeqa erga kan lakkifame ji'oonni meeqa jedha cheek godha erga cheek gootaniin booda guyyaa kanaan dura akkana jettaniitillee ragaallee isinii ta'uu danda'a jechuudha. Kana waan odeeffannoo gaariin isin laachaa jira isiniin jechuun jaaladhaa kanaadha waan gootanii fi waan jettan itti yaadaa duraa isiniin jedha. As keessattis tiraanispoortii gizee kana nadaajin haayii ta'ee jira jechuudha. Amma leetirii takkittiin 400 olii gassoo socho'ama. Kanattu itti yaada isiniin jedha. Kanaafuyyuu hoggaan kana jedhu itti yaadaa hoon jedhu kana hunda qabataa namni gaafa deddeebi'ee waan tokko fuudhuu isiniin jechuufanii wanta xiqqaa miti wanti namni olii gassu socho'u yeroo kana keessa taaksii ta'e kan ta'e kanaafuyyuu dubbachuun dura gochuun durallee itti yaadaa. Deebisiitii immoo viidiyoo ammas irra deddeebi'ee tolaala viidiyoo nama ergitanii san iskiriinshoot godhattan dura guyyaa laalaa waggaa laalaa ji'a laalaa kun gaafii koo yookaan irra deddeebi'ee isinitti himuudha. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtutti nagaa naa ta'a baay'ee.